Dura wancii misoomsuudhaaf bakka kana gaafa dhufu daandii waan hin turreef ibsaa waan hin turreef gadi bu'anii haala jiru ilaaluudhaaf mijataan turre. Isarraa kaaneetu naannoo kana misoomsuun seenaa naannoo kanatti dhokate baasuu waan ta'eef uummata naannoo kana Itoophiyaadhaaf gumaacha guddaa godhe. Gootota baay'ee oomishe. Gootummaa Itoophiyaa gaafa kaasnu safaruma kana. Waa'ee gootummaa, waa'ee lolaa, waa'ee biyya tiksuu, waa'ee bilisummaan kaanaan Habtee Abbaa Malaadhaa, Garasuu Dhukiidhaa, Jaagamaa Kelloodhaa, Kabbee Buzinashii, Baalchaa Abbaa Nabsoodhaa, Mulgeetaa Buliidhaa hunduu asii ba'an. Goonni Itoophiyaa uume, Itoophiyaa dhaabe kan uumame asii. Garuu wanta akkasii waan hin turreef jarris dagatamanii maqaan isaaniin ka'u bakkichis immoo dagatamaa ture. Amma wancii bara darbe finnee kana jalqabnee dandiin amma dhumatee jira. Wanciif dandiin gumaachi gama misoomaan uummata keenyaaf fidan maali yoo jenne tokkoffaan daandii bal'aatu hojjetame ibsaan ture kanaan dura ibsaan dhufee jira. Teeleen kanaan dura ture teeleen dhufee jira. Uummanni keenya asii gabaa deemuudhaaf kanaan dura yeroo dheeraa irraa fudhata ture. Amma asii as gorii daandii baasaa jirra. Asii Amboo, asii Walisoo daandiin ba'ee jira. As keessattis akkuma agartu daandiin bal'aa uumamee jira. Kun qonni oomishti nama dhufu agarsiisuudhaafis gabaa baasuudhaafis qonnaan bulaan keenya fayyadamaa akka ta'u hin godha. Gama turizimiidhaan dhugaa dubbachuuf naannoo Wanciif naannoo Dandii miidhaginniif uumamni naannoo kanaaf kenname baay'ee adda. Garuu miidhagina sana arguudhaaf as dhufanii itti gammaduudhaaf daandiin hin jiru yoo ta'e dhuftee bakka boqottu hin jiru yoo ta'e namni dhufuu hin danda'u. Kanaaf kanaan dura dhufnee kan hin beekne. Amma garuu namni alaas namni biyya keessaas woo dhufee waan uumamaan arguun hin gammada. Wanti hojjetame kun bareedaa waan ta'eef guyyaa lama sadii bulee keessa oolee itti gammadee seenaa naannoo kanaa uummata naannoo kanaa bareedeemuudhaaf gumaacha guddaati kan inni qabu. Akka waliigalaa naannoon kun gama turizimiidhaan akkuma qonnaan biyya kana nyaachisaa jiraatetti gama turizimiidhaan dandeettii guddaa qaba. Kan akka Baalee, kan akka Wancii, kan akka Awaash bakka baay'ee jiru. Bakki kun ija banamaatiin mul'ata gaariitiin ilaalamee hojjetame alatti bahuu hin danda'u. Uummanni keenya tiksee qabatee jira. Amma mootummaan keenya ija haaraatiin ilaalee misooma akkasii fiduu danda'ee jira. Dhaloonni immoo kana babal'isuu, tiksanii qabachuu, isa dhufu simachuu, isa dhufuurraa barachuu, isa dhufuurraa fayyadamuun kan dhalootaa ta'a jechuudha. Amma naannoo kanatti abbaan barbaade yoo dhufee guyyaa tokko guyyaa lama bulee nageenya amansiisaatu jira. Bakka itti turuu danda'an gahaatu jira. Aadaan naannoo kana, caccabsaan naannoo kana, marqaan naannoo kana, dammi naannoo kana, itittuun naannoo kana nyaatameen quufamu. Qulqulleessinee kana turistiif qopheessinee irraa galii argachuu dandeenya. Fardooleen baay'ee jiru. Guluufanii namoonni baay'ee itti gammaduu danda'u. Atleetiksiidhaan akka addunyaatti namoonni dorgomuu barbaadan asiif Wancii gidduutti haalli mijataa waan hojjetameef as qubatanii torban tokko, torban lama, torban sadii asitti shaakallaan eessayyuu deemanii mo'uu danda'u. Maaliif atiitiriin isaa baay'ee ol kaa'aa waan ta'eef nama asitti shaakal asitti fiiguu danda'e gaafa gadi bu'u baay'ee waan salphachaa fi deemuuf bakka kana dhufanii atleetiksoon leenjii fudhachuu danda'u. Namoonni boqochuu danda'u. Finfinnee irraa dhiyoodha. Akkuma si lakkaasuudhaan yaale karaa Finfinnee irraa gara Amboo karaa deemu karaa dabalataa jalqabnee jirra. Karaa Walisoos jalqabnee jirra. Karaan lamaan gaafa dhuman akkuma highway karaatti deemamuuf karaatti dhufamu garaagara waan ta'uuf Finfinnee irraas dhufuun oo baay'ate sa'aatii tokko. Finfinnee irraa Gincii, Gincii irraa Asgoorii Dandii jechuun kiiloomeetirii 100 yoo ta'edha. Karaa Walisoos akkasuma kanaa jechuudha. Kanaaf hojiin akkasii kun miidhagina keenya baasuudhaaf waan qabnu baruudhaaf dhaloonni waan guguddaa hawwee waan guguddaa baree akka hojjechuu danda'uuf gumaachisaa guddaadha. Hundaa ol hojii kana kan hojjetan namoota xaaliyaanii dhufanidha. Akkuma agartu dhakaan kun asuma Amboorraa ba'a. Dhakaan kun akkaataa kanaan bareedee akka hojjetamu ijoolleen kun asitti shaakallaan manni dhoqqee akka itti agarru sunis akkasitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Muuxannoo guddaa kanarraa argatanii babal'isuu hin danda'ama. Wancii bareechinee hojjennee, Dandii bareechinee hojjennee, daandiin hojjetamu kun hojii baay'ee uumaa. Namoonni asitti kana shaakalan kun mana abbaa isaanii, mana haadha isaanii sirreessuu, fooyyessuu keessattis gahee addaa taphachuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti adeemsi keenya baay'ee gaariidha. Milkaa'aadha. Waan yaannu raawwachaa jirra. Waaqayyo nu gargaaraa jira gama hundaan. Instituushinii guddaa dhaabnee jirra.
akkuma ni sila kaasuudha yaaletti akka Afrikaatti guddinni guddaa sadarkaa tokkoffaa jiru kan Itoophiyaa ta'uusaa World Bank fi IMF gidduu kana baasanii jiru. Akka Afrikaatti guddina guddaa fidaa kan jiru gama qonnaan, industirii, gama turizimii, gama teknoolojii, gama maayiningii hojii hojjechaa jiru kanaan. Kana bal'isaa deemudha. Hojii malee biyyi ijaaramu hin jiru. Habtee abbaa malaa, Baalchaa abbaa nufsoo, Garasuu dhukii dhiiga isaatiin biyya ijaaree jira. Anaaf isin immoo har'a dafqa keenyaan biyya ijaaruu qabna. Biyyi ijaaramee dinagdee of danda'a ta'e namni tuffatamuu hin danda'u, dhiibamuu hin danda'u. Namni iyyoomee jennaan iyyeessi tuffatamaa jibbamaa dhiibamaadha. Iyyummaa keessa bahuu dandeenye jennaan namni dhiibuu namni irraa saammachuu hin danda'u. Boo'ichi guute kuni maaliif saamuu hin dandeenye jedhamani? Saamichi sun dhaabbachuu akka danda'uuf guddachuun baay'ee murteessaa ta'a. Uummanni keenya jalqabbiin akka walii galaa jiru gammachiisaa ta'uu isaa hubatee ammas jabaatee tokkummaa isaa eegee gara hojiitti bobba'uudha. Bitaa mirgaa wanta afarsamu dhaggeeffachuun gaarii miti. Ija keenya waan barbaannu sanarraa osoo hin kaasin xiyyeeffannaa addaatiin waan barbaannu ilaala. Halkanii guyyaa hojjechaa raawwachuu dandeenye bakka milkoomni sana gahuu dandeenya. Bitaa mirgaa waca dhaggeeffannee qalbii keenya hiraa deemnaan garuu bakka feene sana gahuu hin dandeenyu. Kanaaf xiyyeeffannu haa hojjennu waan nu yaaddessu hin jiru. Gama hundaan haala gaarii irra jirra. Waan nu mudatu hunda sirreessaa, waan nu qoratu hunda ce'aa darbuu dandeenya. Tokkummaa keenya eeggannee hojiitti jabaannee wanta akkasii kana babal'isuu akka dandeenyuuf ergaa kodhaanfachuu barbaada. Gidduu kana hin beeku yeroo nu mijatee jennaan dhiyeenyatti kan baalis akkas dhumatee jiran eebbifama. Bakka baay'ee hojiin keenya milkaa'ee dhumatee eebbifamaa waan jiruuf uummata keenya baga gammaddanii amma isa jabaannu amma isa hojjennu kan nurraa eeggamu ganaadha. Jalqabbiin keenya gaarii haa ta'u malee galmi keenya fagoo waan ta'eef jabaannee waliin taanee haa hojjennu jechuun barbaada. Akka walii galaa turtii gammachiisaa hojii gammachiisaa waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada.